Waaqayyo akka nuti dubbatu akka nu barsiisu waliin hin kadhanne. Qulqulluuf amanamaa kan taate yaa Waaqayyo abbaa keenyaa jajatamuun kabajamuun olol qabamuun kan siif ta'u yeroo hundumaa isa jajanne kan hin quufne gooftaa keenyaa galanni guddaan maqaa keetiif haa ta'u. Michuu dhugaa jaalallee dhugaa hirkoo dhugaa gooftaa kan koo maqaan kee haa ulfaatu. Waa'ee keen dubbanne yoo ta'e wanta hojii kee ibsuu danda'u dubbannee kanaan gooftaa kan koo oolmaa kee deebisuu wanta ittiin dandeenyu tokko illee hin qabnu. Jechi nutti irrata gaarummaan kee hedduudha waan ta'eef walumatti qabnee galatoomi siin jenna. Galanni siif haa ta'u. Dirreetti dubbii sagalee kee wal barsiisnu dhugaa wal hubachiisnu karaa walitti agarsiisnu gooftaa kan koo waan nu kenniteef maqaan kee haa ulfaatu. Haalonni mijatanii miti ati garuu olaantummaadhaan haalota hundumaa to'attee haala kana fakkaatu mijeessite waan nu kenniteef haala kanarra dhaabbannee gooftaa koo lafa hin danda'ama jedhamee yaadamne keessatti dubbii dhugaa dubbii jireenyaa dhalootaaf ta'u waldaalee lafarraa keessatti illee yeroo baay'ee kan dagatame qixaanis hojiitti kan hin hiikamne hojii ergicha guddichaa kana hojii mootummaa kee bal'isuu namoota dukkana keessaa gara keetti waamuu kana gooftaa koo toora kanaan akka hojjennuuf waan nu eeyyamteef galanni siif haa ta'u. Osoo nun tuffatin iddoo olaanaa nuuf kennite gootonni baay'een beektonni baay'een sadarkaa namaatti jajjaboonni baay'een sadarkaa namaatti otoo jiranuu gooftaa koo nuti immoo jaboota sadarkaa namaatti iddoo olaanaa qaban caallee waan argamneef fuula keetti miijana waan kaafneef siin waan filatamneef galanni siif haa ta'u. Maqaan kee haa eebbifamu. Amma immoo dubbii kee qixaan akka hin baranneef humni nuun mormu humna keetiin kan rukutame haa ta'u. Ergaan abbaa ormaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin kan waraaname haa ta'u. Maqaa Yesuusiin ameen. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif galanni haa ta'u. Isa duriira xiqqoo si'achuu nan yaalaa barnoota koo kana keessatti sababni isaa barnoota qabne kana xumuruun nurra jiraata yoo jaalala waaqayyoo ta'e kutaa 5ffaa isaatti xumuruu yaalaa sanarra yoo darbe immoo kutaa 6ffaa isaatti xumuruu waan yaaluuf nan si'adha barumsa kan koo handaawwatii isaa isiniif waanan kennuuf amma kana baay'ee babal'isee dubbachuun isaa dirqama natti hin ta'u. Barnoota keenya kutaa tokkoffaa keessatti lammaffaa keessatti sadaffaa keessatti maal akka baranne sinuu beektu handaawwatiin isaa akkasumas sagaleedhaan isin bira ga'ee jira waan ta'eef irra deebitanii yaadachuun barbaachisaa ta'e yoo argame irra deebitanii dhaggeeffachuun isiniif ta'a. Yaadannoon toora kanaan sheer isiniif godhee WhatsApp irratti hin barreessu otoo hin taane koompitara koo fi yookaan iPad koo irratti kan barreeffamee jirudha. Isa kana guutumaan guututti iddoo tokkotti sheer gochuun hin danda'amu. Sheer gochuudhaaf woordii 2000 ol sheer gochuu hin danda'u. Kanaaf hin kutee isiniif erge barnootaan hangammaatti barsiise. Sababa kanaaf akkaataan teessuma isaatii oorderiidhaan yoo ta'e illee boca garaagaraatti itti godhee mallattoo garaagaraa kennuufidhaan qabxiilee xiyyeeffannoo itti kennamsiisuudhaaf nama gargaaran tokko irratti xiyyeeffadheedhaan kan hin hojjedhe nama qo'atuuf salphaadhumatti galuu akka danda'uuf sammuutti qabatamuu akka danda'uuf mata dureelee garaagaraa sana jalatti qabxiilee garaagaraa kanneen kana jalatti qastii garaagaraa kennuufidhaan kan hin hojjedhe achirratti immoo yeroon sheer isiniif godhu akkasitti isiniif hin baafne raandamilii akkasumaanidha kan isiniif gale waan ta'eef sagaleen barsiisu wajjin wal bira qabaatii yaadannoo sana dhaggeeffadhaatii isin jecha afaan korraa ba'uu wajjin wal bira qabaa qabxiitti kennaa sanarraa yaadannoo mataasaa danda'e garagalfattanii qobaatti qindeeffattanii akka kaawwattanii isiniin jedha. Gooftaa koof galanni haa ta'u. Barnoota keenya kutaa 4ffaa kan guyyaa har'aa keessatti waamicha waaqayyoo biyya lafaatiin ga'uu keessatti wantoonni gufuu nutti ta'an maal fa'i yookaan hojii wangeelaa keessatti wantoonni gufuu ta'an maal fa'i babal'ina wangeelaa keessatti wantoonni gufuu ta'an maal fa'i isa kanaadha kan nuti ilaallu. Qabxiidhaan ilaaluu yaalla kanneen kanas egaa wantoonni gufuu ta'an hedduu jiraachuu ni malu adeemsa hojii wangeelaa keessatti. Ani garuu wanta muraasa irratti kan xiyyeeffadhu. Inni jalqabaa wangeelaaf yookaan babal'ina wangeelatiif xiyyeeffannoo gadaanaa laachuun gufuu guddaadha. Iddoo baay'eetti sadarkaa nama dhuunfaatti sadarkaa gareetti sadarkaa waldaatti babal'ina wangeelatiif yeroo ammaa keessatti xiyyeeffannoo gadaanatu kennamee jira jechuudha. Wanti xiyyeeffannoo argatee jiru meeshaalee garaagaraa bituu ijaarsa garaagaraa raawwachuu wantoota garaagaraa misooma garaagaraa hojjechuu gaariidha. Misooma hojjechuun wangeela deeggara waan ta'eef meeshaa bituunis gaariidha wangeela deeggara waan ta'eef gamoo ijaaruunis gaariidha wangeela deeggara waan ta'eef garuu hojiin guddaan hojii wangeelaa babal'isuudhaan wangeela labsuudhaan lubbuu gara gooftaatti fiduu otoo ta'ee jiru isa hojii guddaa kana isa hangafa kana duubatti gatuudhaan
waldaan kiristaanaa wanta biraa irratti xiyyeeffannaa gootee kan jirtu. Wangeela kanaaf xiyyeeffannoon gadaanaa kennameera jechuudha. Fayyina garaagaraa sagantaa fayyinaa garaagaraa qopheessuu, sagantaa dadammaqinaa qopheessuu, akkasumas sagantaalee galataa garaagaraa qopheessuu. Kana kanattidha yeroo ammaa waldaan biizii kan taatu. Kunneen kun hundumtuu baay'ee barbaachisoo akka ta'an jala mureessinitti himuun barbaada. Garuu kunneen kun ergama guddicha kan nama gaddisiisu yookaan ergama guddicha duubatti akka aansinu kan nu godhanii miti jechuudha. Haa ta'u malee bara kana keessatti wangeelaaf xiyyeeffannoon gadaanaan laatamee wantoonni kun xiyyeeffannoo olaanaa yeroo argatanidha kan nuti arginu jechuudha. Dorgommiilee garaagaraa kaan konkolaataa waldoonni tokko konkolaataa bituudhaan kompiitiishinii keessa yeroo ishiin itti galaa jirtutu jira. Jiraga wantoota biyya lafaa urgaa'an biyya lafaa jedhantu har'a waldaa keessatti iddoo olaanaa qabaataa jira jechuudha. Meeshaa waaqeffannaa kwaalitii qabuun dorgommii keessa yeroo galamu jira. Saawundi siisteemii garaagaraa kiiboordii leetesti ta'e bituudhaan waldoonni yeroo itti waldee dorgomtu. Kunillee barbaachisummaan isaa akka jirtu ta'e yoo jiru garuu ergamni ijoon gatamee jira. Iyesuus gooftaadha jedhameeti miti kan lallabamu. Waltajjii irratti illee namoota jajjabeessurra kan darbe siif ta'a, inceetaa, imbaataa, ingaltaa kanatu ta'a, sanatu ta'arraan kan hafe namoonni wangeela akka lallabaniif kakaasuun illee hin jiru jechuudha. Lallabni dhuga ba'iinsaa irratti xiyyeeffatu, wangeela irratti xiyyeeffatu baay'een godhamaa hin jiru, outreachiin godhamaa hin jiru jechuudha. Kun rakkoo guddaadha. Gufuu guddaan wangeelaaf xiyyeeffannaan gadaanaan kennameera jechuudha. Kana waaqayyo gooftaan maccaa ilaalcha kana sammuu namootaa keessaa jijjiiree xiyyeeffannoo olaanaa kennuutti waldoonniif namoonni akka dhufan waaqayyo isaan gargaara. Inni lammaffaan gufuu ta'aa kan jiru kiristaanonni baay'een bartuu ta'uu dhabuudha. Namoonni baay'een kiristoositti amananii akkasumaanidha waldaa kiristaanaa keessa kan jiran. Baay'ee nama gaddisiisan baay'ee garaan kan koo kan gaddu kanaadha. Jaalladhee miti barsiisa irratti baay'ee xiyyeeffataa kan hin jiru. Yeroo ammaa kana keessatti namni maal barbaada? Waldaan kiristaanaa maal barbaada? Yoo jenne wanta waldaan kiristaanaa barbaaduuf namni barbaadu bashiidha. Maal akka namni barbaadu sirriitti nan beeka. Yoo barbaachisaa ta'e isa namni barbaadu sanas qaba. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Waan tokko jala mureessitti hin barbaada. Ani si'a jalqabaatiif tajaajilaaf yeroon ka'u kennaan ittiin ol ka'e inni jalqabaa kennaa fayyinaatiin. Kennaa fayyinaa hafuura hamoota gargar baasuu raajummaadhaanidha. Baay'ee harki waaqayyoo bifa ajaa'ibsiisaan tajaajila koorratti hojjetaa ture. Umurii malee yeroon ka'utti. Tajaajila kanaanis gargaarsa waaqayyootiin waggaa dheeraa tajaajileera. Kanaan dura tajaajila koo keessatti iddoo ta'etti dubbadheera. Gara waggaa 15-16 ol tajaajileera. Tajaajila ayyaana kanaan. Gooftaaf hagalatu hanga ammaatti ayyaana kanaan nan milkaa'e malee guyyaa gaaf tokko tajaajila ayyaana kanaa keessatti gufannaan na mudate yookaan gufuun na mudate hin beeku. Akka nama waaqayyootti gaafa dhugaa dubbattu warreen dhugaa haalan warreen ulfina isaanii kabachiisuu barbaadan chaalenjii isaan si godhaniin alatti. Namni waaqayyoo kan tajaajilaa waaqayyoo wanta keessa darbuun irra jiraatu dirqamatti ta'u keessa darbuurraan kan hafe wanta addaan na mudanne gooftaaf galannaa ta'u. Garuu kunneen kun baay'ee gaariidha. Ayyaana kanaan tajaajiluun hin ganne ammas hin dhiisne ammas kan hin dhiisuu miti nan tajaajila. Garuu irra caalatti amma garaa koo marmaan koo keessa bulee kan jiru dubbii wangeelaa yookaan sagalee jireenyaa dhugaa waaqayyoo namoota barsiisudha. Kanammoo maaliifin irratti fuuleeffadhe yoo jettan kennaan kun na keessa yoo jiraates maaliifin irratti fuuleeffadhe waldota kiristaanaa keessaa kun dhabamaatu jira. Waldaan baay'een kanan gootu. Namoonni baay'een gaafa dhufan waa'ee wangeelaa itti murra, waa'ee waaqayyoo itti murra, waa'ee isaanii yoo itti gammadu. Kanaaf bara namni waa'ee ofii dhaga'u, waa'ee barbaree, waa'ee shiroo, waa'ee uffata isaatii, waa'ee kolkollee qorqorroo, makiinaa, waa'ee mana jireenyaa dhaga'uudhaaf bara namni itti dheebatu, hin ceetaa bara dhaga'uudhaaf namni itti dheebatu malee waa'ee dubbii jireenyaa kana waa'ee sagalee waaqayyoo kana dhaga'uudhaaf bara namni kaka'umsa guddaa hin qabaanne keessa hinaaffaa guddaadha laphee koo keessa kan gale. Har'a biyya lafaa kanarratti namoota kamtu fudhatama qabu, tajaajiltoota kamtu irra caalatti fudhatama qabu, yookaan immoo namoonni harka rukutuu fi namoonni hiriiruu baajata jireenya isaaniitiif ta'ullee yoo karaa kamirratti hiriiran irraa argate yoo jenne ani sitti himuu hin danda'u. Bara kana keessa namoota akkamiitu makiinaa akka VAT oofaa jira, namoota akkamiitu mana viillaa keessa jira, gamoo fooqii lamaffaa sadaffaa irra jiraata, namoota akkamiitu suufii uffataa jira, namoota akkamiitu jireenya baay'ee irraa hafaa jiraata yoo jettanii kana sinuu dubbachuu dandeessu. Waaqayyo nama ulfeessu eeyyee nama ulfeessu. Waaqayyo tajaajiltoota waaqayyootiif jireenyi irraa afaan jireenyi olaanaan hin barbaachisa, baay'ee hin barbaachisa, makiinaan hin barbaachisa, manni baay'ee barbaachisa. Garuu nuti xiyyeeffachuu kan nuti qabnu yeroo hundumaa yoo dibanni addaallee nurra dhufe
ani baay'ee kanatti tolu tajaajila nama waaqayyoo taamira taarraqan keessatti baay'ee kanatti tolu ayyaanni waaqayyoo humna guddaan irratti mul'ata. Raajummaan hin tajaajila kennaalee garaa garaatiin fayyinaan hin tajaajila ammuma kana garuu dubbii waaqayyoon barsiisa. Namoota bartuu hin godha discipleship klaasii qaba jechuudha. Hin barsiisa waa'ee Kiristoos hin barsiisa waa'ee jireenyaa hin barsiisa kanaadha bakka. Baalaansi gochuu danda'uu qabna jechuudha. Kennaan waaqayyoon irra jiru baalaansi gochuu wangi even ayyaanni guddaa yoo nurra jiraate illee wangeela waa'ee wangeelaa himuun biyaansi kennaa barsiisuu yoo hin qabaanne waa'ee wangeelaa dubbachuu nutti ulfaata. Iyyesuus karaadha dhugaadha jireenya jennee dubbachuu nutti ulfaata. Waa'ee Kiristoos lallabaa waanuma biraa gochuu dadhabdan illee dubbii sagalee waaqayyoo beekuu dadhabdan illee waan isiniif godhe himaa. Waan argattan himaa. Waan keessa dabartan himaa. Akkamitti akka fayyitan, akkamitti akka du'a ooltan, akkamitti akka dhukkubni keessan irraa fayyitan, akkamitti Kiristoos akka gadda keessan sirraa kaase namootatti himaa jedhanii invite gochuun advise gochuun waan guddaadha jechuudha. Kanaaf waldaalee baay'ee keessatti yeroon argu namoonni hin amanu bakka eessa akka oolan eessa akka jiran homtuu hin beeku jechuudha. Amantee dhiiftee duubatti deebitee fuulduratti deemtee namni beeku hin jiru jechuudha. Waa'een jireenyaa hin barsiifamu. Namoonni bartuu Kiristoos akka ta'uuf irratti hin hojjetamu. Iddoo tokko tokkotti bartuu ofii gochuu, duuka buutuu ofii gochuu, warreen harka rukutaniif, warreen haala mijeessaniif, warreen biddeena bisheessaniif, warreen propagaandaa hojjetanii haalota mijeessan mana sooressootaa deemanii mana warra abbootii qabeenyaa warra abbaa taayitaa deemanii waa kana jedhanii haala mijeessaniif inni waan akkanaati dinqii akkanaatti hojjete jechuudhaan harka fuudhaan akka gara isaa dhaqu wantoota godhamuudha baay'ataa kan jiru. Kun baay'ee garaa koo nyaate. Kana irra caalatti dubbii waaqayyoo barsiisuudhaan namoota bartuu gochuu irratti baay'ee hinaaffaa guddaatu keessa koo jira. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf homtuu yoo afellee eessayyuu naqu ayyaanni koo hin dulloomu samu ittuma nan hojjedha arras nan hojjedha baqa wal faana qabe wangeela nan barsiisa bartuu nan godha nan kadhadha nan lallaba lafa waaqayyo gaggeesseetti nan gaggeessa warreen kana baalaansi godheen nan hojjedha waaqayyo milkaa'ina naa kenneerasi kana booddees naa kenna hallelujaa. Kanaaf rakkoon guddaan har'a wangeelatti gufuu ta'e bartuu ta'uu dhabuu namootati. Namoonni bartuu Kiristoos hin ta'an kanaaf bartuu haaraa oomishuu hin danda'u. Ofii namni ofii bartuu hin taane nama biraa bartuu gochuu hin danda'u. Ofii namni Kiristoosin dhugaadhaan duukaa hin buune nama biraa Kiristoosin duukaa buusisuu hin danda'u. Kanaaf waldaa kiristaanaa keessatti namoonni bartuu ta'an jiran. Akkasuma walitti qabanii hoo'isu malee. Akkasuma walitti qabanii shuphisu malee. Waa'ee Kiristoos hin beekan. Namni dhugumaan bartuu Kiristoos ta'e yoo duuti dhufellee Kiristoosin. Kanaaf amantoonni bara kanaa waldaan kiristaanaa baay'ee walitti qabdeeti deemtu otoo rakkinni tokko dhufe hariyatamni tokko dhufe meeqatu dhaabata. Ani Kiristoosiif jedhee morma koon kenna jedhanii akka bara duriisan. Yeroo dargi yeroo kooministii waan hin jiru jedhanii warri morman yeroo dhufetti baay'een isaanii gooftarraa akkuma ganan gooftaa kan baay'een isaanii garuu morma isaanii kennanii du'aa kan turan. Hidhamaa kan turan har'a bara keenya keessatti otoo hariyatamni guddaan dhufe amantoota meeqatu fuula waaqayyoo dhaabbatu baay'ee gaaffii guddaa keessa maaliif hin bartuu hin taane kan bartuun rakkina jala dhaabata du'a jala dhaabata morma isaallee dabarseen keessa namni bartuu Kiristoos hin taane dubbii jireenya gadi fageessee hin baranne ayidalleem chaalenjii jala darbu otoo mataan bowwaafate Kiristoos otoon si amanee jiru maaliif mataan koo bowwaafate otoo isaanii tokko jala duute otoon si waaqeffadhu isaanii koo maaliif akkas ta'e gaafa tokko namichatu Kiristoosin amanee dhuguma bartuu hin taane kun seenaa dhugaadha. Otoo waldaa deddeebi'u waa'ee waaqayyoo hin galleefi hundumtuu jajjabeessuu harka rukuchuufi malee boqqolloo qaba boqqolloo baay'ee qaba. Anarra waaqayyoo waaqeffadhee waldaa dhaqe. Waldaa dhaqennaa waaqeffatee utaalaa galu daljeessitti ba'ee akka jiruun boqqolloo isaa muxuxuxuxutti godhe. Asumaan yeroo dhugu eeboo baatee deema yeroo laalu boqqolloon isaa dhume. Eeboo isaa gara samiitti ol garagalchee waaqayyo jedhe. Ani si waaqeffachuun mana kee dhaqee ati immoo boqqolloo koo daljeessa nyaachiste sabbaa keetii jedhee nan waraana jedhee eeboo gara samiitti yeroo ol dabba waaqayyo waraanuudhaaf jechuudha. Ani otoon si waaqeffadhu boqqolloo koo daljeessa nyaachiftee eeboo yeroo ol darbatu eeboon naannoftee dhuftee sammuu isaarra dhaabbattee oolte. Waaqayyo waaqa jaalalaati miti hin beeku waan ta'eef hin hubanne waan ta'eef jalaa miliksee. Eeboo inni ol darbate mukti dhahee gara sammuu isaatti deebitee adda keessa kan dhaabbatu waaqayyo yeroo xiqqoodhaaf milikse. Ilaala boqqolloo nyaateef daljeessatu boqqolloodhaan nyaateedhaaf waaqayyo na abaare jechuudha. Mataan bowwaafateedhaaf waaqayyo abaara namni bara kana. Maaliif bartuu hin taane kaa? Akkuma kan Yesuus jira jedhu namoonni kan walitti qabamanii yeroo kabaroodhaan waaqeffatan sana gaafa tokko maaltu ta'e sitti fakkaate kan biraas hin dabala. Namoonni hundumtuu kan akka Yesuus hin jiru kan akka waaqayyo hin jiru inni jiraachee waaqeffata hundumtuu utaaluu malee bartuu hin taane.
utaaluu malee waldaa dee'uu dambanyaa ta'eeti dambanyaa torbee ta'ee torbee waldaa dhaqee miira yeroo biyya lafaa kan sirbaa kan keessatti hafte sana baafachuudhaaf hamma dabqilleedhaan yaa'utti utaalee shubbisuurraan kanas wangeelaan barannee waa'ee jireenyaan barannee rakkina jala dhaabbachuu namni amane qormaata keessa darbaa gooftaan Yesuus Kiristoos iyyuu jedheera hamma biyya lafaarra jirtanitti rakkinni jira qoramni jira garuu sodaatina ani kan hundumaa maal ta'eera mu'adheera jedhe inna amanaan namni amane qormaata akka qabu qormaata keessa akka darbu rakkinni jiraachuu Kiristoos hin gani kan jedhu wanti nama naasisu wanti nama sodaachisu jiraachuu danda'a garuu akka nama waaqayyootu kana keessa dhaabbachuu qabna isa jedhu hin baranne waan ta'eef bartuu hin taane waan ta'eef hundumtu kan akka waaqayyoon jiru jedhee amma dafqilleedhaan yaa'utti in waaqeffata seexana abaaraa yaa seexana faaruun yeroo tokko faaruun nuti faarfannu baay'ee na ajaa'iba dhugaa yeroo tokko baay'ee na dinqa faaruu akkanaa fa'i jira kan biraa oo galataa Yesuus oo galataa oo falaxaa seexanaa oo falaxaa bakka oo eeshi kenni jedhee otoo falaxaa sana fuudhee mataatti sakutee maal godha Enna ashmurii faaruu ashmurii kan dhugaarra hin taane kan wangeelarra hin taane faarfatame seexana gubaa garaa seexanaa jechuudhaan inuma shuffama jechuudha. Qoyme warrumti seexana abaartu kun otoo seexanni dhufee fuuldura isaanii dhaabbate ammam Iyyasuus gooftara jedhanii jala dhaabbatu. Warrumti akkanatti utaalan kun otoo rakkinni tokko isaanitti dhufee ammam dhuguma Iyyasuusiif amanamu meenan qora jedheeti dargaggeessi baay'ee tonkolanyaa tokkotu jira guyyaa namoonni walitti qabamanii waaqeffatanitti. Godaa kaasee amma gaaretti uffata gurraacha isa warri nama saamu yookaan shiftaan ija isaanii xiqqoo hambisanii godaa amma gaaretti qaama isaanii dhoksan uffata akkasii godaa amma gaaretti gurraacha uffatee ija isaa duratti xiqqoo hambisee gazara isa waan ta'e fakkaatu qaramaa baatee dhokatee isaanii eege. Hundumtuu waldaa keessatti walitti qabamee otoo waaqeffatu suuta jedhee maskootii karaa pulpiitiidhaan jira maskootii dhiitee utaalee madarakii dhaabbatee isa baaqesanii isin argadheera. Sin argadheerani seexana sinii dhufeera gaa maqaa koo abaartanii natti dhaadattanii maqaa koo dhooftanii ana jedhee waltajjii irra naa bokkisu namni hundumtuu wal caccabsee guddaa xiqqaatu hin jedhin hundumtuu afuura wal kutaa maal ta'e iyyaa jechuudha inni kaan isa kaan cabsee inni kaan isa tokkorra ejjatee kan humna qabu hundumtuu ba'e warri humna qaba wal caccabsanii ba'anii namoonni dadhaboon duubatti hafani jechuun warreen kaanitti itti gargarii hamma morma keessaniin kutagaa. Mama aku abartan ani seexana sinii dhufeera jennaan jilbeeffattee gaasha seexanuu dhiifama gaasha seexanuu tokko jaartiin tokko gaasha seexanuu ana miti maqaa kee kan dhahe kunoo jara saansana ani maqaa keessaniin dhoofne dhiifama gaasha seexanuu jette gaasha seexanuu jettee qalbii jijjiirratti baay'ee goche achumaan gurbaan uffata isaa ofirraa baasee isin argeera hunduma keessanuu amma dhaadattanii ani seexana miti abaluudha jedhee ofiisaatti mul'ise. Wargita achumaan baqatee biyyaa ba'e jechuudha. Amma kanatu jira jechuudha. Bartuu Kiristoos waan hin taane namni rakkina jala dhaabatu. Otoo dhugumaan bartuu Kiristoos ta'anii dhugaa wangeela keessa jiraate seexana miti kan dhufe. Seexana irratti gooftaan Yesuus Kiristoos aboo akka ilmaan isaatiif kenne waan dubbatu dubbii Waaqayyoo. Egaa mootiin nagaa seexana miilla keessan jalatti dafee ni reeba jedhamee caafameera waan ta'eef. Karaa Kiristoos Yesuus seexana irratti olaantummaa argateera namni amane jedhamee waan caafameef. Gara waaqayyootti yaaddu waaqayyoo sitti dhiyaata hafuura maa ifadhu inni sirraa baqata jedhamee waan caafameef innuma anumnan qaba jedhee dhufu namni amane namni bartuu ta'e namni sagalee of keessaa qabu maqaa gooftaa Yesuusiin garagaletoo jedhee seexanni akkumatti garagala. Billaayyoo dhufe seefiyyoo dhufe achuma dhaabata. Namoonni baay'een ibidda boba'aa dhaabaniiru miti kan akka Sidaaq Misaaq Abednego ibidda dachaa torba bobeeffame ko sababa dhugaan waaqa baraniif. Ibiddatti hin deemanii ibiddi isaanii hin tuqne afaan leencaa cufaniiru kan akka Daani'el bartuu ta'uu dhabu gufuu guddaadha obboloota koo please warra walitti qabdan bartuu godha ammuma dandeessa nama waaqayyo isin hubachiise dubbii wangeelaa barsiisaa malee walumatti qabdanii hin faarfachiisina walumatti qabdanii waanuma sarati oduu mandaraatti hin himina bartuu ta'uu qaba namni bartuu Kiristoos ta'uu qaba. Namoonni bartuu hin taane taanan waan isaan irraa eegamu sirriitti bahuu hin danda'an. Kanaafuu waldaan kiristaanaa dhimma kana irratti ciminaan hojjechuu qabdi namootas bartuu gochuu qabdi. Inni biraa rakkoo baajataati. Akkuma isitti meegaa wangeelaaf iddoon gadaanaan kennamee waan jiruuf baajanni waldaa kiristaanaa baay'inaan kan bahu waan biraarratti. Waan biraarratti jechuudha. Investimentii biraarratti. Wangeelaaf baajanni hin bahu. Waan biraa bituu mana ijaaruu kan biraa gochuu kun barbaachisaadha. Garuu
dhugaan jiraanna yoo manni dhabe tokko mana jalatti teenyee gaaddisa mukaa jala teenyee waaqeffachuu dandeenya. Garuu wangeela xiyyeeffannoo kennine viillaa yoo jaale rakkoon qabu. Wangeela xiyyeeffannoo kennine dursa kennine baajata ga'a wangeela biramanne baajata raafaa yoo qabaanne VAT yoo binne rakkoon qabu. Baajata ga'a haramachuun barbaachisaadha. Hojii wangeelaa adeemsisuu keessatti baajata ni barbaachisaadha. Kanaafuu namoonni eenyummaa isaanii waaqayyoof kennuu irratti dabalanii qabeenya isaanii hojii wangeelatiif kennuu qabu. Wangeela bukkee dhaabbachuu qabu. Maatiyos boqonnaa 6 lakkoofsa 19, Luqaas boqonnaa 7 36 hanga 50, Filiphos boqonnaa 4 18 hanga 32 dubbifadha. Baajata gahaa baasuu qabdi waldaan kiristaanaa hojii wangeelaatiif. Yeroo tokko tokko inni biraa qabxiittaanu yeroo tokko tokko labsii karaa mootummaatiin gadhiifamuudha gufuu kan ta'u. Labsii karaa mootummaatiin yeroo tokko tokko gadhiifamutu gufuu ta'a. Nuti mootummaadhaaf abboomamuu ni qabna. Haa ta'u iyyuu malee wanta dubbii waaqayyoo gararraa darbu kamiyyuu fudhachuudhaaf of eeyyamuu hin qabne jechuudha. Dubbii waaqayyoo irra kan darbe dubbii waaqayyoo kan dhiite kamiyyuu fudhachuun irra hin jiraatu. Hojii ergamootaa boqonnaa 5 lakkoofsa 27 hanga 40 dubbifadha. Kana jechuun koo seera mormuu qabnaa jechuu koo osoo hin taane bifa seera wajjin walitti hin buunen ogummaadhaan hojjechuu qabna malee hojii waaqayyoo dhaabbachuun yookaan dhaabuun barbaachisaa miti. Utuu nuti yakka hin qabaatiin garuu dubbii kana labsuun keenya yakkatti yoo lakkaa'ame yakka ta'ee gara keenya yoo dhufe duuti dhufullee dhugaanuuf gale kana dubbii waaqayyoo kana qabannee fuulduratti deemuu qabna malee duubatti deemuu hin qabne jechuudha. Wanti fe'e yoo ta'e illee du'a sodaannee chaalenjii sodaannee dubbii waaqayyoo duubatti gatuun kan ergamoonni kana gochaa turan. Hojii ergamootaa boqonnaa 21 hanga 14 Xiimotewos lammataa boqonnaa 6 lakkoofsa 8. Phaawulos fa'i akka hidhaaf dabarfamee kennamu Agboos baree yeroo raajiitti himutti gorsa hin deeminii hidhamuudhaaf jirtaatti hin jedheen ani waa'ee Kiristoosiif hidhamuu iyyuu miti lubbuu koo kennuudhaaf qophaa'eera jedhe. Dubbifadhaa kutaa sanarraa. Warreen dhugaan galteef lubbuu isaallee Kiristoosiin marsiifatu. Warreen akka Yohaannisiin fa'i qabanii mana hidhaa geessan hojii ergamootaa boqonnaa 4 irratti dubbifattan hidhanii ergachi hiikaniin booddee lammata maqaa kanaan hin dubbatina wangeela kana lallabsinaa qaamni mootummaa qaamni aangoo qabu yeroo itti dubbatu nuti matumaa jedhe waan dhageenye waan argine dubbachuu hin callifnu jedhan. Namni dhugaan galeef akka kanaa jechuudha. Inni biraa guyyaa waaqayyo jedhe hin dhufu maaltu amantii namaa keessa na buusee ani fayyinaan gaadha ilaalcha jedhudha baay'ee gufuu guddaan. Namoonni baay'ee guyyaa waaqayyoon dhufu waaqayyo gaafa barbaade waama nama kan waamu waaqayyoodha yoo barbaade waama gaafa waaqayyo waama ofii isaaniitiin dhufu waan ta'eef amantii namaa keessa mirga namaa keessa maaltu na galchee ani fayyinaan gaadha jechuun wangeelatti gufuudha. Atittimi namni kan amanu yoo dhaga'eedha malee dhaga'uu kan danda'u immoo yoo itti lallabe yoo itti lallabde dhagaa yoo dhaga'e immoo in amana jechuudha. Kan amanu sagalee waaqayyooti yoo amane immoo hin fa'i jechuudha. Kanaaf guyyaa isaa dhufaa miti. Kan fidu waaqayyo guyyaa barbaade haa fidu. Ati garuu itti himi dhugaa ba'uun baay'ee barbaachisaadha. Beekee dhugaa hin ba'u jechuun hojii waaqayyoo laaffisu inni biraa namoonni tokko tokko maali dhugaa ba'u hin beeku akkamitti akka dhugaa ba'an hin beeku. Kaan isaanii immoo dhugaa ba'ee akkasin ta'a jedhu. Kanas waan biraallee dubbachuu dadhabde macaafa qulqulluu keessaa luqqisii baaftee iddoo akkanatti akkas jedha jechuu dadhabde waan inni sii godhe himuu hin dadhabdu. Akkamitti akka fayyite maaltu akkasiif ta'e seenaa keerraa kaatee namatti himuun hin dandeessa. Kun gufuu guddaadha jechuudha. Dhibaa'ummaa kan biraan rakkoo dhibaa'ummaati. Waaqayyo bakka nuuf laatee hojii isaa kana nu harkatti kennee yookaan nutti amanee nutti laatee nuti immoo hojii isa kana hojjechuutti hin dhiboofne yoo ta'e baay'ee nama yeellaasa jechuudha. Dadhabbii fi hir'ina keenyatti waaqayyo akka nu gargaaru barree amannee wangeela dhugaa ba'uu qabna malee dhilbaa'ummaadhaan deddeebi'uu hin qabne jechuudha. Dadhabbii keenya sababuu godhanii dhilbee ta'uu hin qabne jechuudha. Ijuma jabinaan himuudha dubbachuudha bakka waaqayyo waan hojjetu qaba. Maatiyos boqonnaa 10 lakkoofsa 32-33. Kan gara biraa kadhannaa dhabuu fi kan kana fakkaatan waa'ee lubbuu haaraa waa'ee wangeelaaf kadhachuu dadhabuu gufuun guddaan waa'ee wangeelaa waa'ee mootummaa waaqayyoo kadhachuu dadhabuudha. Kadhannaan karaa waaqayyoo ittiin furmaata fidu keessaa meeshaa guddaa isa tokko ta'edha. Hojii kana ilaallatee bal'isnee waaqayyoon kadhachuun baay'ee barbaachisaadha.
bartoonni fi amantoonni yeroo jalqabaa waaqayyoon sirriitti kadhatu turan. Hojii ergamootaa boqonnaa 12 lakkoofsa 5, Filiphisius boqonnaa 4 lakkoofsa 6 hanga 7, Tesaloniqees jalqabaa boqonnaa 5 lakkoofsa 17, Yohaannis salammataat natti fakkaata lakkoofsan qabu 20 hanga 23. Baay'ee waa'ee labsii wangeelatii waa'ee lubbuu haaraatiif dhimminee kadhachuu qabna. Baay'ee kadhachuu nurra jiraata jechuudha. Eshi wantoonni ergama yookaan labsii wangeelaa ciminaan akka hojjennu nu taasisan tokko tokko. Ciminaan xiyyeeffannootti kenninee hojii wangeelaa akka hojjennu wangeela akka babal'isnu maaltu nu taasisa? Maaltu nu dirqamsiisa? Kanneen keessaa muraasa isinitti hima. Hojii labsii wangeelaa akkuma beekamu jarraa jalqabaatii kaasee hojjetamaa akkuma ture. Kunis immoo warra maqaa Kiristoosiin amanan yookaan amantoota hundumatti kan laatame ta'uun ifaadha. Haa ta'u malee baraa fi jarraa darban caala bara amma keessa jirru kana keessatti wantoonni tokko tokko hubannaadhaan yoo ilaalle gadi fageessinee yoo ilaalle wantoonni labsii wangeelaa ariifachiisan hedduu mul'achuu fi dabalaa adeemuu isaanii kanneen nutti agarsiisan muraasa isaa kan waliin ilaallu ta'a. Hojii wangeelaa ciminaan akka hojjennu wantoonni nu taasisu jira. Akka jalqabaatti hojii wangeelaa ciminaan akka hojjennu kan nu taasisu tokko jaalala waaqayyoof qabnudha. Waaqayyoon hin jaallanne yoo ta'e hojii kana hin hojjenne jechuudha. Tamsaasa wangeelaa keessatti kaka'umsa keenyaaf inni guddaan jaalala waaqayyoof qabnudha. Waaqayyoon hin jaallanne yoo ta'e kaka'umsa guddaa arganna jechuudha. Ergamni Yesuus namoonni hundinuu akka fayyanidha. Kaayyoon waaqayyoo ergamni Kiristoosis namoonni hundumtuu akka fayyanidha. Yesuus immoo ergama isaa kana galmaan akka geenyuuf nu abboomeera. Nuti immoo dhugaadhumaan isa jaallanneerra yoo ta'e waaqayyoon hin jaallanne yoo ta'e abboommii isaa irraa raawwanna. Abboommii isaa jaalalaan fiixan hin baafna. Abboommii waaqayyoon guddaan immoo hojii waaqayyoo jechuun namoota gara Kiristoositti fiduudha. Kanas egaa Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 9 hanga 10 irratti kan arginu jechuudha. Waaqayyoon hin jaallanne yoo ta'e hojii wangeelaa hin hojjennu. Hojii wangeelaa ciminaan akka babal'isnu kan akka hojjennu kan nu taasisu keessaa inni tokko inni hangafti jaalala waaqayyoodhaaf qabnudha. Inni lammataa jaalala nuti warra badaniif qabnudha. Warra gooftaa hin beekne namoota karaa badiisarra jiraniif jaalala nuti qabnu hojii wangeelaa ciminaan akka hojjennu taasisa. In jaallanna yoo ta'e hin teenyu. Sababni isaa namatu du'aa jira. Gara ibidda bara baraatti ce'aa jira namni. Kiristoos lammata deebi'ee dhufuudhaaf jira. Kanaaf namoonni Kiristoosiin yoo ta'u hin amaniin du'uudhaaf qophaa'aa waan jiraniif jaalala isaaniif hin qabne yoo ta'e namni nuti jaallannu tokko akka du'u akkuma hin jaallanne nama jaallannu tokkorra duuti salphinni balaan miidhaan akka ga'u akkuma hin barbaanne namoota gooftaa hin beekne hin jaallanne yoo ta'e namoota akka bifa fakkeenya waaqayyootti uumaman obboloota keenya hin jaallanne yoo ta'e wangeela isaaniin ga'utti duubatti hin deebinu. Waaqayyo jaalala guddaa akkamii akka nutti agarsiise hubachuun nurra jiraata jechuudha. Jaalala guddaa nutti agarsiise. Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 14 hanga 15 akkasumas Yohaannis tokkoffaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1. Akkuma isinitti meeqa ariifataan jira xiqqoo barnoota koo akka jalqabee xumuruu waan hin qabuuf si'ataan jira rakkoo hin qabu. Waaqayyo akkasumaan nu jaallate gatii malee jechuudha. Toluma nu jaallate Yohaannis jalqabaa boqonnaa 4 lakkoofsa 10 irratti akkasumaan tokkicha ilma isaa Kiristoos Yesuusin kennuudhaan akka nu jaallateedha kan nuti arginu kutaa kana irratti. Kana qofa osoo hin taane wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irratti ilma isaa tokkicha Kiristoosin dabarsee nu kennutti akkasumaan akka nu jaallatu kan biyya lafaa akka jaallate arganna kutaa sanarraa. Nutis waaqayyo akkuma nu jaallate isaan jaallachuu yookaan namoota hin amanne jaallachuudhaan wangeela isaaniin ga'uun baay'ee dirqama nuti ta'a. Maatiyos boqonnaa 7 lakkoofsa 12 irraa. Inni sadaffaan hojii wangeelaa ciminaan akka hojjennu wantoonni nu dirqamsiisan. Dhaabbileen amantaa waaqummaa Kiristoosiin morman humna isaanii guutuudhaan hojjechuutti jiraachuun isaanii nu dirqamsiisa. Dhaabbileen amantaa garaagaraa kan waa'ee gooftaa Yesuus sirriitti hin beekne yookaan aangoo Kiristoosiin kan morman Kiristoos waaqa ta'uusaa kan morman humna isaanii fixanii ciminaan hojjetaa jiru waan ta'eef nuti immoo rafuu hin qabnu warri dhugaa beeknu warri dhugaan nurka jiru jechuudha. Yesuus Kiristoos waaqa guutuu nama guutuu ta'uu isaa akkasumas Yesuus Kiristoos waaqa fayyisaa karaa fayyinaa nama hundaaf qophaa'e ta'uu isaa wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 28 Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 11 akkasumas 30 hanga 31tti tuqame kana amanuu dhabuunis murtoonni fi dhiphinni yookaan dhiphina bara baraatiif kan nama saaxilu akka ta'e wallaaluudhaan dagachuudhaan
kanaan alatti kanaan faallatti cimanii qaamonni hojjetan baay'achaa deemuun wangeela ciminaan akka hojjennudha. Kiristoos waaqa nama guutuudha, waaqa guutuudha. Karaadhaa dhugaadhaa jireenya kun dhugaa beekamaa dubbiin sagalee waaqayyoo dubbatudha. Namni Kiristoositti namanne jireenya bara baraa hin qabaatu kun dhugaa ifaadha jechuudha. Kanaan alatti kanaan faallatti qaamni hojjetu waan jiruuf namoota baay'ee dogoggora guddaa sammuu isaanii keessatti uumuudhaaf qaamni humna isaa fixee baajata baay'ee ramadee yeroo isaa kennee hojjetu waan jiruuf nuti warri dhugaa kana beeknu immoo ciminaan yeroo keenya guutuu kennine hojjechuu qabna jechuudha. Yohaannis boqonnaa 3:36 irratti kanallee argachuu dandeenya. Haa ta'u malee Kiristoos nama ta'uu raajaa tokko ta'uu bira darbee hojii biraa tokko akka hin qabne yookaan waan biraa gochuu akka hin dandeenyetti amanuu fi namoota amansiisuudhaaf yaaliin godhamaa jiru salphaa miti. Kunis gowwoomsaa hedduun doorsisaa fi dhiibbaa garaagaraa gaggeessuu yaaluudhaan ilaalcha kana babal'isuu fi warra gooftummaa isaatti amanan duubatti akka isaan deebi'aniif humna guddaadhaan hojjetaa jiru jechuudha. Namoota doorsisuudhaan dhiibbaa garaagaraa irraan ga'uudhaan karaalee garaagaraatiin namni akka maal hin taane waaqummaa waaqayyootti akka naman Iyyesuus raajiidhaa Iyyesuus nama jedhaniin dubbatuun waaqaa karaadhaa dhugaadha jireenyaa isa jedhu kana mormuudhaan namoonni hundumtuu kan akka fudhatan warri amananii jiranis immoo akka ganan gochuudhaaf humna isaanii fixanii qaamonni hojjetaa jiran jiru. Qaamonni kun qaama kamii eenyu fa'ii yoo jettanii immoo sinuu beektu jechuudha. Kanaaf nuti immoo warri dhugaa harkaa qabnu cimnee hojjechuu nurra jiraata. Arfaffaan sababni dubbii wangeelaa ciminaan akka babal'ifnu nu taasisu keessaa qabxiin arfaffaan duuti baay'achaa deemuu fi namoonni Kiristoosiin osoo hin beekin lafa irraa du'aan deemaa jiraachuun isaanii yookaan namoonni du'an baay'ataa deemuu isaanii. Hubadhaa sababa garaagaraatiin namoonni biyya lafaarraa du'aan sokkaa jiru. Otoo eenyu hin beekin Kiristoosiin otoo hin beekin. Otoo Kiristoositti namanii namoonni baay'een dhumaa jiru. Namni Kiristoos otoo hin beekin du'e eessa dhaqa? Ibidda bara baraatti gala. Kun immoo nutti dhaga'amuu qaba. Kanaaf otoo namni baay'een hin du'in otoo Kiristoosiin hin beekin biyya lafaarraa du'aan otoo hin deemin wangeelan qaqqabuun dura jiraata. Akkuma ragaaleen adda addaa mul'isaa jiranitti yeroo ammaatti lakkoofsi namoonni du'anii yeroodhaa gara yerootti baay'achaa yookaan dabalaa adeemaa jiru. Keessumaayyuu biyyootaan Afrikaa keessatti sababa lolaatiin, sababa lola garaagaraatiin, sababa beelaatiin, sababa dhukkubni garaagaraa baay'ateef, sababa balaan garaagaraa baay'ateef kan kana fakkaataniin namoonni baay'een du'aa jiru. Inni kaan lolaan fuudhee mana buqqisee nama fudhatee deemaa jira. Inni kaan socho'iinsi lafaa. Inni kaan balaan uumamaa uumuudhaan, balaa konkolaataatiin, dhukkubni immoo lakkoofsaan qabu bara kana keessatti baay'ataa kan jiru. Lolli uumamuudha mootummaa jidduu sabaaf saba jidduutti lola uumamuun. Sababni namni ittiin du'aa jiru januutu jiru. Addunyaa kana yoo itti xiyyeeffatanii ilaaltan miidiyaalee garaagaraa yoo hordoftan guyyaa guyyaatiin gabaasni isin dhageessan du'a. Achitti nama amma kanaa du'e achitti waan akkanaatti ta'e balaa akkanaatti uumame kana. Baay'inaan namoonni sababa garaagaraatiin du'aa jira. Lubbuun namoota baay'ee otoo Kiristoos Yesuusin hin fudhatiin du'aa jira. Kana booddees hin baay'ata, balaan hin baay'ata, duuti hin baay'ata. Maaliif bara dhumaa keessa jirra kan? Bara dhumaatti mootummaa irratti hin ka'a. Dhukkubni akka baay'atu, balaan baay'een akka baay'atu, socho'iinsi lafaa akka uumamu dubbii waaqayyoo hin dubbata waan ta'eef otoo Kiristoos hin beekin namoonni du'an baay'ataa waan jiraniif nuti ciminaan xiyyeeffannootti kennine hojjechuu qabna. Namoonni baay'een osoo Kiristoosiin hin fudhatin du'uun gara si'ool nam'aa jiraachuun isaanii labsii wangeelaa isa duraa caala akka ariifatuu fi namoonni martinuu dammaqanii ergama isaanii fiixan ba'achuun lubbuulee namootaa akka baraaran kanarratti cimanii cimnee hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Tole egaa qabxiin inni shanaffaan immoo jireenyi biyya lafummaa dhaloota si'anaa irratti humnaan yookaan si'aayinaan duulaa jiraachuu isaati. Jireenyi biyya lafummaa yeroo jennu ulfina waaqayyootiin ala kan nama taasisu, yaada waaqayyootiin ala kan nama taasisu, wangeelaan ala kan nama taasisu yeroo ammaa kana keessa baay'ataa jira. Si'aayinaan gara waldaa kiristaanaatti gara amantootaatti duulaa jira. Kanaaf nuti immoo wangeela kana mo'achuu danda'u. Ilaalcha namootaa to'achuu danda'u si'aayinaan hojjechuu danda'u qabna. Otoo namoonni ilaalcha biyya lafaatiin booji'amanii wangeela hin jibbin nuti immoo wangeela haala hundumaa jijjiiruu danda'u qabannee gara biyya lafaatti deemuu qabna jechuudha. Jireenyi biyya lafummaa yeroo hammaatti dargaggoota jarraa kana keessa jiran, jarraa hamma nuti keessa jirru keessa jiran irratti duulaa jiraachuu isaa wantoota yeroo ammaa kallattiidhanii fi teekinooloojii wajjin wal qabatee yuunivarsiitii garaagaraa keessatti, kolleejjii mootummaa fi dhuunfaa keessatti, manneen barnootaa jiran kallattiidhaan
kan mul'isanidha jechuudha. Wanti baay'een ciigaasisaaf ulfaatan mootummaa waaqayyoo keessaa nama baasu baay'ataa jira jechuudha. Wantoonni kaleessa aadaa keenya keessatti ciigaasisaa fi bakka hin qabaanne safeeffatamaa kan turan baay'een isaanii bara kana keessatti akka hojii kabajaa fi wanta baramaa rakkoo hin qabne ta'ee fudhatamuuf gaaddisa seeraa akka argatuu fi yaaliin godhamaa jiru salphaa miti. Fakkeenyaaf saala wal fakkaataa wajjin xuraa'ummaa gochuu, wal fuudhuu jechuu, waliin ejjuu qaama wal fakkaatu wajjin dhiiraaf dhiira, durbaaf durba. Kun baay'ee ciigaasisaa wangeelli keenya kan mormuudha. Guyyaa ifaatti halkan dukkana da'oo godhachuudhaan hojii xuraa'ummaa raawwachuu fi ofii ofiitiinis dharraa miira ofii bahuudhaan seera waaqayyoo dhala namaatiif kaa'e tuffachuu fi cabsuudhaan qoricha namatti gochuu, qarshiidhaan walitti bituudhaan lubbuu walii balleessuu, kun hundinuu yeroo itti baay'achaa jiru keessatti haala fi bara kam caalatti. Kanaaf furmaanni wangeelaa fi humna wangeelaa yookaan humna waaqayyoo qofa waan ta'eef wangeelicha fudhachuudhaan gara dhalootatti duuluu qabna jechuudha. Wantoota ciigaasaatu dhufaa jira. Yeroo ammaa kana keessatti waldaan kiristaanaallee dirqisifamaa jirti. Gibra sadoomaa walitti kan nuti jedhu. Dhiirriyyuu akka wal fuudhu, durbiif durba akka walitti heerumtuuf. Dhaabbanni gamtooman mootummaaleen aangoo olaanaa qaban yeroo itti hojiirra oolchanidha. Waldaan kiristaanaallee kana fudhachuu qabdi jechuudhaan dhiibbaan guddaan godhamaa jira. Even yeroo darbe gara mootummaa keenyaallee dhufanii akka eeyyamuuf kabarii seeraa akka qabaatuuf gibra sadoomaawwaniitiin gaaffiin dhiyaateedha jechuudha. Mootummaa keenyatu didee malee jechuudha. Egaa ammamti immoo ammam akka didee ejjannoodhaan dhaabbatu gaa hin beeknu malee. Waldaan kiristaanaa dirqamsiifamteet amma waldoonni baay'een kana dirqamsiifamteet mirga keenya isa jedhuun. Kana waldaan makaanisuu ragaanuu ta'uu dandeessu. Waldaan makaanisuu yeroo dheeraaf deeggaraa kan turan warri Swiidin warri nuti jennu jechuudha. Yeroo dheeraaf makaanisuu deeggaraa turan baajetaan. Haa ta'u malee seera kana akka fudhatan yoo seera kana hin fudhanne hojiirra hin oolchine deeggarsi isaanii godhamu akka irraa citu gaafatamanii turan. Waldaan makaanisuu dhugaa wangeelaa dhaabattee waan turteef bara dheeraadhaaf ciminaan mootummaa waaqayyoo bal'isaa kan turte waan taateef deeggarsi keessan baajanni keessan achumatti aafu malee nuti dubbii wangeelarraa dhugaarraa bitattis mirgattis hin gorru jechuudhaan ijjannoo isaan qabataniin galii yeroo hojii wangeelatiif argatan galii tatamsa'ina wangeelatiif argatan dhiisanii dhugaa wangeela irratti haalli itti murteeffatan jira jechuudha. Kun hanga biyya keenyatti illee dhufee jechuudha. Kun biyya lafummaatu duulee dhufaa jira. Biyyi lafummaan dhufee waldaa kiristaanaa mirga kan kootee ani jaallannaan maaltu si dhibe kakuunaaf kenni jechuudhaan luboota bira deemanii dhiirri durbiif durbi yeroo waldaa kiristaanaa dirqamsiisaa jiran keessa jira. Gochaa jirti immoo waldaan kiristaanaa baay'een biyyoota garaagaraa keessatti. Kun baay'ee ulfaataadha. Wangeela mormamaa jira. Kanaaf nuti namoonni ilaalcha kanaan otoo hin mancaa'in nuti cimnee wangeela babal'isuun wangeela hojjechuun ilaalcha badaa kana sammuu namootaa keessaa haquun baay'ee nurra jiraata jechuudha. Inni arfaffaan amantaan aadaawwan garaagaraa humna godhachuu fi baay'ataa dhufuun isaanii wangeela ciminaan akka hojjennu nu godha. Amantaaleen garaagaraa aadaawwan garaagaraa yookaan barmaatni garaagaraa baay'achaa humna godhachaa dhufuun isaa ciminaan akka hojjennu kan nu taasisudha jechuudha. Akkuma mul'ataa jiru baroota dheeraadhaaf wantoonni yookaan waaqeffannaawwan namoota baratan biratti bakka hin qabaanne bara si'anaa mirga walqixxummaa amantii fi sabaaf sablammootaa sababeeffachuun bakka jiranii biqqeechaa yookaan mul'achaati jiru jechuudha. Namoota baay'ee harkisuu bira darbanii akka madda galii bakka bashannanaa fi daawwannaatti ilaalamuu fi miidiyaalee garaagaraatiif irraa xiyyeeffannoo argatan yookaan xiyyeeffannoo miidiyaalee garaagaraa harkisuu irra jiru jechuudha. Raabsamaa jiru xiyya kanaan jechuudha. Kunneen kun immoo baay'ee hojii wangeelatti baay'ee gufuu ta'a jechuudha. Leewwota boqonnaa 19 lakkoofsa 26-31 irratti wantoonni dhorkaman har'a immoo bakka qabachaa kan jiranidha jechuudha. Fakkeenyaaf hurjii lakkaa'uu, xonqolaa, duumessa harkisuu, laga daariitti qaluu fi bifa horii adda addaa baasuun sagaduu fi ekeraa dubbisuu kanneen kana fakkaatan macaafa qulqulluu keessatti kan dhorkaman har'a kabarii seeraa argachuudhaan akka aadaatti akka amantaatti yeroo deebi'anii dagaaganii xiyyeeffannoo namoota baay'ee harkisaa jiran kana qofa iyyuu otoo hin taane madda galii yerootti ta'aa jiran jechuudha. Bakka olaanaa argachuudhaan dhufuun lubbuu namoota baay'ee du'a jalatti kan hambisaa jiru ta'uu isaa bira darbee wangeelli waanjoo akkanaa cabsu gara namootaa akka hin dhaqneef dhiibbaan guddaan yeroo godhamaa jiru jechuudha. Kanaaf
kana barree wangeela aangoo kana jalaa nama baasuu danda'u halkaniif guyyaa osoo hin jedhin fudhannee dhalootatti baanee himu wangeela kana labsuudhaan namoota xaxaa kanaaf qabaa kana jalaa butnee baasuun baay'ee nurra jiraata obboloota koo. Kanaaf kana yeroo kan itti kenninu miti. Torbaffaan sababni hojii wangeelaa ciminaan akka hojjennu taasisu seexanni yeroo gabaabduun akka isaaf baruudhaan ariifannaa guddaadhaan hojjechaa jira. Barri itti dhumeera seexanni. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufuudhaaf jira. Barri itti dhumeera. Qobaasaa si'oolitti galuun barbaadu. Qobaasaa ibidda bara baraatti galuun barbaadu. Kanaaf namoota baay'ee fudhatee deemuudhaaf duuka bu'oota baay'ee oomishachuudhaaf jecha humna isaa fixee karaalee garaagaraatiin isa soorummaa barbaadu soorummaa kennaa fi birriidhaan badhaasaa. Isa aangoo barbaadu aangootti kennaa. Isa ulfina barbaadu ulfinatti kennaa. Wanta namni barbaaduun fedhii namootatiin isa birrii barbaadutti birrii kennaa. Isa gaa'ila yookaan nama dubara bareedduu barbaadu dubara bareedduutti agarsiisaa. Isa dhiira bareedduu barbaadutti dhiira bareedduutti agarsiisaa. Tooftaalee garaagaraatti fayyadamee karaa teekinooloojiitiin karaalee garaagaraatiin namoota mootummaa waaqayyoo keessaa baasuudhaaf cimee hojjetaa jira. Eenyu seexanni. Erga seexanni namoota ibidda bara baraatti galchuudhaaf cimsee hojjete aniif isin immoo namoota mootummaa waaqayyootti galchuuf jireenya bara baraatti galchuudhaaf ammam cimsee hojjechuun nurra jiraata obboloota koo. Sagalee waaqayyoo akka jedhutti seexanni yeroo gabaabduun duwwaa akka qabu waan beekeef guddaa haareera jedha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 12 yeroo gabaabduu ta'e jedha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 12 irratti seexan yeroon gabaabduun akka isa afe baree guddaa haareera jedha. Egaa inni sagaleen kun dubbata bara si'anaa itti caalee mul'ataa jiraachuu isaadha kan nuti arginu jechuudha. Baroota darban caalatti namoonni gara gooftaa Yesuus dhufaa jiran baay'achaa yoo adeeman illee hammuma sana seexanni namoonni warri hafan yaada isaanii wangeela irraa deebisanii yaada biyya lafaa hojii seexanaa jal'inaa fi wanta ulfina waaqayyootiif hin taane irratti akka bobba'an gochuudhaaf cimee hojjetaatu jira. Namni hojjetee yeroo itti dadhabee boqatu ni qaba. Seexanni garuu halkaniif guyyaa sa'aatii 24 hojiinsaa kanuma jechuudha. Namni yoo hojii hojjetee hin dadhabachuudha. Sa'aatii 8 hojjetaa yookaan sa'aatii 12 hojjetaa sanaan booddee hin boqata irrafa. Seexanni garuu yeroo boqonnaa hin qabu sa'aatii 24 hundumaa hin daldalu, hin qotu, hin haramu, hin baratu. Wanti inni godhu kan biraan jiru tajaajila biraan qabu. Tajaajilli inni godhu namoota gufachiisee mootummaa waaqayyoon ala taasisuudha. Kanaaf obboloota kan koo seexanni hojii hamminaaf garaa jabaatee amma kana erga hojjete nuti hojii qajeelinaaf cimnee hojjechuu qabna. Hojii ergamootaa boqonnaa 16 lakkoofsa 16 hanga 18 waamicha isa waaqarraa caalatti dhimma lafarraatti xiyyeeffannoo gadaanaa ton kennin waamicha waaqarraatti xiyyeeffannoo olaanaa kennine cimnee hojjechuu qabna jechuudha. Maatiyos boqonnaa 4 lakkoofsa 3 Ifti wangeelaa akka hin ifneef sammuu isaanii in cufa seexanni. Qorontoos isa lammataa boqonnaa 4 lakkoofsa 4 irraa. Hojiin seexanaa namootaaf ifti wangeelaa kennee sammuu isaanii in cufa. Kanaaf hafuura hamaa mormaa nuti cimnee hojjechuu qabna jechuudha. Dhimma amantii sirriitti akka hin hubannee fi sammuu isaanii in jallisa. Hojii ergamootaa boqonnaa 13 lakkoofsa 8. Hafuurri hamaan ifti wangeelaa namootatti akka hin ifneef namoonni dhugaa akka hin barreef sammuu isaanii in duucha itti dukkaneessa. Kanaaf humna wangeelaa qabannee seexana irratti duulaa warra karaa du'aa fi waanjoo seexanaa jala jiran wangeela hin qaqqabnee birmaduu baasuun baay'ee nurra jiraata. 8ffaa hojii wangeelaa cimnee akka hojjennu wanti nu taasisu 8ffaan dhufaatiin Yesuus Kiristoos dhiyaachuu isaati. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos lammata deebi'ee dhufuudhaaf jira. Balbalarra ga'eera Kiristoos. Kanaaf Kiristoos dhufeera taanaan namoonni otoo Kiristoos hin dhufin hin amanin jiran yookaan namoonni hin amanne gara ibidda bara baraatti waan galaniif otoo Kiristoos dafee nu bira hin ga'in nuti namoota baay'ee oolchuu qabna jechuudha. Dhufaatiin Yesuus wantoota hundumaaf guduunfaa yookaan raawwii kan laatudha. Yeroo sana samii fi lafti akka uffataa marmaramanii hin darbu. Phexros isa lammataa boqonnaa 3 lakkoofsa 10. Seexannis si'a xumuraatiif dhala namaa irratti raawwachaa kan ture dhaabee gara ibidda bara baraatti ni darbatama. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 9. Yeroo kanatti osoo lubbuudhaan jiranuu Yesuusitti kan amanan jireenya bara baraatti yeroo darban warri osoo lafarra jiranuu Yesuusitti osoo hin amanin du'an yookaan immoo Yesuusitti dhufe ijoollee jal'inaa gara ibidda bara baraa hin dhaamnetti darbanii hin kennamu jechuudha. Maatiyos boqonnaa 25 lakkoofsa 41 irraa arganna jechuudha. Kunis har'a namoota baay'ee fuulduratti sobaa fi abjuu yoo fakkaate illee dhufuun Yesuus Kiristoos dingata waan ta'uuf raawwatamuun isaa hin oolu jechuudha. Yeroo sanatti eenyu illee boo'ee yoo qalbii diddiirrachuu yoo yaale kan danda'amu miti.
Sana booddee carraan qalbii diddiirrachuu fi isatti amanuu gonkumaa hin argamu jechuudha. Erga Kiristoos dhufee kana dura namoonni amanuu qabu jechuudha. Phexros isa lammataa boqonnaa 3 lakkoofsa 10. Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 13 irraa arganna jechuudha. Egaa dhufaatiin gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wantoota hundumaa guduunfaa erga ta'e, dhufaatiin isaas dhiyaate erga ta'e, ergama gooftaa keenya Yesuus nutti kenne yookaan nutti laatee ergama wangeela lallabuu, lubbuu gara Kiristoositti waamuu, du'aa fi badiisa bara baraa jalaa oolchuu halkaniif guyyaa osoo hin jedhin hojjechuu qabna jechuudha. Bori Waaqayyo dhiiga namoota baay'ee osoo nurraa hin barbaadin har'a yeroo nuuf laatametti amanaa nutti laatame ergama gooftaa keenya Yesuus Kiristoos harkaa fudhanne fiixan baasutu nurra jira jechuudha obboloota koo. Ergamaan Phaawulos waa'ee ergama yookaan waa'ee waamicha isaa yommuu dubbatu dubbii Waaqayyo guutummaatti waliin ga'uudhaaf hojjetaa waldaa kiristaanaa ta'e jedha. Waan biraa gochuu miti. Dubbii Waaqayyo maaliin ga'u guutummaatti addunyaan waliin ga'uudhaaf hojjetaa Waaqayyoon ta'e. Ati ani nuti maaliif hojjetaa Waaqayyoo taane? Maaliif biyya lafaarra jiraanna? Hojiidhuma kan hojjechuuf gooftaan nu gargaaru. Har'as Waaqayyo dubbii isaa guutummaatti akka waliin ga'aniif tajaajiltoota ni waama, tajaajilattis ni bobbaasa. Kanaafis warri dirree tajaajilaa irra jiru martinuu Kiristoos kanaaf akka nu waame barree hojii kanaaf kutannee ka'uu qabna jechuudha. Xiyyeeffannoodhaan hojii wangeelaa hojjechuun baay'ee nurra jira jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nu gargaaru, ayyaana isaas nu baay'isu. Baay'ee akkan ariifadhinaaf gala, baay'ee muddamaan akkan dubbadhinaaf gala. Haa ta'u malee gabiidhaan irra deddeebitanii yoo dhaggeeffattan dhugaan kun laphee keessan keessatti cabuu danda'a. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bara baraan kan ulfaate haa ta'u. Amaanaa nutti kenname kana fiixan baasuun baay'ee nurra jiraata. Barumsa keenyatti